dhufaan jira amma yeroo ammaa kana jechuudha jiraan mana jira dhufaan jira jedhanii itti meen jira kanaaf jennaani amma dhumaatti nu duukaa bu'aa jiraan maal qopheessine eega nyaata qopheessine eegamoo waxii eegamoo biddeen biteen eegamoo maal godhine eegaa kanaaf iyyuu wal maal ilaallaa na duukaa bu'aa. Konooti manni keenya asti gallachuu. Ora mana? Godhe na gammachisee. Naguma. Fayyuma. Jirta. Koi. Maal? Calli baani seenuun. Maal? Na dawwuuf moo? Nama keessuma. Nambari fayyoo ol galfate moo keessumaa jira? Fayyoo fidate ta'inna. Osa gora. Maal? Ejje kee akkasii. Maaliif ijaan hedduun maal? Akkas shaffanamti. Maal akkam? Maaliif koi? Fayyoo dhufee. Fayyoo dhufee. Na reesibsee dajoo raganaata. Hundaaf ragaa hin argu kaa. Bootse. Balaan buute. Balaan hin buune nagaa. Maal jechuudha waan isaa hiikadhu? Hiikadhu. Maali kana fakkaatti? Kana fakkaatti maashaallah. Maalidha kun? Subhanallah maashaallah manni kana fakkaatti. Kana fakkeessan si Kan yoom gashite? Kan yoom gashite? Nan taa'ee ati biyya hojii dhaqanii taa'in si eega. Yaa. Ani taa'in si eega. Anis hojii tan jira. Fayyoo jira inni na shakke fayyoo ol galchateetu wanni jira maashaallah tabaarakallah. Akkam bareeda. Isheen qaata qayyii nyaatte. Maqaa isheen dhahin isheen qaata qayyii nyaatte. Qayyii nyaatte. Nufitti dhugaa maashaallah akkam bareeda abboo. Maashaallah subhanallah. Yoom bittee? Kana fu'a godhe kuma akkas itti gammaddee akka dhuftu jedheen. Yaa Rabbii namni dhugaa Rabbii. Gammaddee akka dhuftu. Namni dhugaa Rabbii baay'ee tokko Iska akka yaadatte kan malkiin sawa kalaliin sawa. baay'ee bareeda malkiin jaalladhuudha. Malkiin jaalladhuudha. Kunoo. Sirriitti hundi isaa dhugaa Rabbii baay'ee bareeda kun. Arabiyaan majlisiin fakkeesse. Maashaallah isuman jaalladhu bitte. Baay'ee tokko bareeda. Abeet. Qofuma sirreessitee? Kamal kun hojii keenya salphaadha. Baay'ee namatti tola dhugaa Rabbii. Hundi isaa. Kotte duskees jala waan sirreessu gola keessa waan sirreessila. Gola keessa maaltu jira? Waan addaa. Isteediyeemii wal tiraaf. Maashaallah tabaarakallah. Kanamu? Haatu. Ya Allah. Sana pikirsi. Kana eessaa fuute baatti beektu sun kan biyya Arabaati. Viidiyoo laalla miti. Yuutuubii laalla yeroonni. Maashaallah Fakkachuu baay'ee dandeessa. bareeda Amma dhugaa boqochuu Rabbii. dandeessa. Amma kana booddee bunni si dhiyaata. Amma boqochuu dandeessa. Yaa Rabbi kanafuma sirreessitee? Sirriitti na eebbisi. Maashaallah Galatomi jiraadhu. Hin bareeda shi dhugaa Rabbii. Baay'ee babbareeda baay'ee. Argaan illee bareedaadha. Omaan jettuuni? Bareedaadha omaan jettu. Akkamitti argite? Illee loofiidha. Loofiidha. Namni dhugaa Rabbii baay'ee tokko bareeda baay'ee namatti tola. Maashaallah tabaarakallah. Namni dhugaa kun akka kanatti qopheessine eegee jira yookaan abbaa kakuun beektu gaa abbaa kakuun jedhani kabaja waan qabuuf jechuudha. Kun haala kanaanii bobeessee biqirsii waan qabdu kun abaaboon illee hin hamne ilaalaa ka akkam gootu gaa amma kiif jechuun amma dhugaa abbaa mana akkasii rabbi sidiif haa kennu baay'ee tokko gammadee jira baay'ee tokko natti tolee jira jechuudha. Hundaafiyyuu kana fakkaata gaa sapiraayisiin keenya baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa. Akkuma argitanii viidiyoon keenya baay'ee tokko namatti tola baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Mana keenyas argitanii jirtu jechuudha. Kun akka kanaan haala kanaan babbareechee nu eegee jira. Sapiraayisii addaa jechuudha. Sanuu biqirsiidhaaf loofiidhaan jechuudha. Waaw Jiran miidiyaa irra oola jechuudha. Miidiyaa irra oola dhugaa Rabbii kun achirra yuutuubii irraan argee minaan jedhani kana godhee nu eegan seenan shiroomayyuu nu hojjetee nu eegan jedhee nu hojjeta waxiis akkamii hojjeta jechuudha. Yeroo tokko iyyuu nu hojjeta. Sanii kan wati mafaa biddeen fatoo shan eegan se'ee atumti kottu naan jedhe gaafan as ga'ee rakkottu gabba'i gaafan jedhuuni anis meeshaa badaan qabu ariititti deebi'ee egaa waan hin biyya galeefis egaa hin beektu wanta biyya galeefis naatas akka jira yookaan immoo naa mijatee jira hedduu tokko gammadee buukii koo sirreeffadhee tan deebi'ee kunoo manatti galeetiin jira.
Kanaaf jennaani haala bareedaa kanaan na eegee jiraanis anis hedduu tokkotti gammadee jira hedduu tokko natti tolee jira jechuudha kunoo kolfaan biyya balleessaa rakkuma isin argitanii malee jechuudha maatii kiyya sargee waa hundumaayyuu viidiyoo isa tokko irratti isin hojjedha wanta biyya keessa jiru yuutuuba isa tokko irratti hojjedha kanaaf yuutuuba isa tokko irratti na hordofaan isin jechuu barbaada sittiinaa irratti isiniif gadhiisa wanta biyya keessa jiru maatii kiyyallee haala keessa jiru hundumaayyuu jechuudha achirraa hordofuu hin dandeessu malee haa galatoomuu jiraanni dhugaa rabbii hedduu nama cimaadha nama kabajamaadha nama jaallatamaadha haala kanaan qopheessine gadhee hiyyaanne narrifadhe dhugaa rabbii gaafa argaama jedhu wallaalee yuudha ani dubbaan kun waan jedhu wallaalee yu argitanii kunoo akkasitti gammadee jira dhugaa baay'ee tokko na gammachiisee isinillee warroonni nama gammadanii baga gammaddan isin jedha warroonni naafaan immoo isin nyaatee akka tokko isin godhummaas marraan iyyuu gubattu ganaa gubattu isin jedhee jira ankoolumaatuma isin naa bartanitu maallee taatu akkasii seen milkeessanii maalu jettu milkaa'in dhufe dhugaa rabbiitu isin maal jettanii nama gammaddaniifa waan akkasiifaa namaan gammadaniisidha jechuudha utuu isin naa gammaddanii immoo anaan immoo rabbi na milkeessamaaf namatti hin darbuu naman tuquu nama miidhu kanaafidha bar waan nama miidhe isinitti fakkaata malee nama miidhu nama namaaf ta'u jechuudha waaw abaaboo sanallee bite jiraan dhugaa rabbi akkasi kaajoollee keenya kunoo viidiyoon keenya kana fakkaata waaw sofaanillee sireenillee siree ajaa'ibaa soofaa ajaa'ibaa jechuudha kunoo algaalibsiimtu isaa hiikwaan irra bu'ee jiru baay'ee namatti tola kana eessumaa bitee rakkate rakkachaa ture jiran nana nyaatu dhugaa rabbi kanuma bakka xiqqeema keessanii fi akkasin na arabsitan hin arga waan ta'eef koomentii minaamina hin arga waan ta'eef kun imeellii kun illee sarka waan jiruuf iyyuu hin beeka waan hundumaayyuu jechuudha kanaaf anuma gammachiisuudhaaf qalbiin kiyyee hin cabinii waan jedhamu waan namni gaa soba minaamina olola adda addaa afuufa gaanni kaan fiishkaa afuufanni kaan immoo kan biyya galee waa beekaa asaf gaammata koomentii tokko tokko daddabaan hin jira jajallataan hin jira kaan isaan duukaa hin jalladhu ani burunduseen keessanii ani dubbaan keessanii kana hin jedhu kaayii hundaafuu jechuudha ana naa ta'e jira zimbaluun naan ta'e una ta'e na umbale zimbalu maaltu zingashamu waa'ee namaa keessa galtanii raalalala tanii na laakina dhugaa rabbii akka tokkoon godhete na amma gaafan dubbittiin ka'u malee harkan guutuu ta'a bulaa jechuudha isaaniif jennaan narraa bu'aasaniin jechuun barbaada ana kanatti gammadee fataa zanaa hedhee jira akkasii jiraanii fuuniin saba maqaa balleessiti milee miindasana kar koomentii jalatti argeen ture dhugaa rabbi maani ammoo maal jettu gaa amma akkam gootu inaafan ganaa isin kukkutaa kan koo olumaa kan koo gadi miti kan koo olumaa isiniin jedheen jira maaliif rabbi tolla qaba waan ta'eef ilmi namaa ogassi qabiyyuu rabbi norsi qaba waan badin hojjenne waan araamaan hojjenne waan ta'eef waan rabbi hin jaallanne hojjenne waan ta'eef akkasii warrana lalalattanii amma maatii obboleessi koo koomentiin dubbisa yuutuuba isa kanan beeku isin immoo gadda koomentii achi jalatti barreessitu maan jedhe baaligee maalitti jiraarraa gurii amma kana dhagaye maallaan jirna ajjeessa dhugaa rabbi jaartii nama jaartii ariifadeen haasa'aa hundaaf jaarsa namaa fudhatte naan jedha inni illee obboleessi koon beeku jaarsa namaa deebisu ettu achi jalatti inni na neerumee dhee wal barsiise malee jaarsa fayyooti jedhee itti meen jiraan ijoollee lama qaban jedheen hin qabu ijoollee hin qabu jedheen immoo wal barsiisee maal jedhee walii galle malee engaddoo viidiyoo keessatti haasee obboleettiin koo finfinneetti heerumte haasee yeroo obboleessi koo isin achi jalatti jaarsa namaa deebisi jaarsa fayyoo irraa goreette maqaan balleessinaa achi jalatti maal taatan isin sammuun keessa likkii hojjetaan jedheen nagaa miti dhugaa uummanni kun tokko nagaa miti likkii hin jirtanii isin maal iccitii nama bakkee baaftu hin baasinaa kamaanni maal jechuudha taa'ee danda'a dhugaa rabbii akkasii haasaa baay'ee isintti naasoo na furan achi taasisaa illee harkaa babbaddi wal dhugaa kana fakkaata hundaaf waan gammadeen jira gaa warra boosan bo'aa gaa kiwu jechuun amma kaa gaggabuun amma kaa kiljettanii kana gaggabdan amma laga rabbiin obsa isiniif haa kennu dhugaa obsa isiniif haa kennu malee waan an jedhu tokkollee hin qabu akkasii viidiyoo baay'ee haasa'uu hin danda'u waan hundaaf iyyuu viidiyoo biyya keessaa waan barbaaddan isin barbaachisa yuutuuba tokko irratti gadi isinii dhiisa achirratti na hordofaan isiniin jedha baay baay.